Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoo kana qabadhee kanaan isinii deebi'ee akkuma yeroo dura Hacaaluu irratti duulaa turan san amma artistii Galaanaa Gaaromsaa irratti duula banuutti deeman jechuudha. Waan arge waan keessa kootti na dhukkubsu yeroo hundaa'u baafadhee natti tola. Sirrii hin jenne ta'a yoo sirrii jechuu dhiisuu hin danda'a. Wannan dubbadhu kun hayi badii galaanatu qabu jechuu dandeessanii lakki wanni kun holola jechuu dandeessanii garuu waan keessa kiyya jiru waan natti dhagame jechuudha. Isin biraan hin gaha. Galaana Gaaromsaa irratti baay'ee hololli oofamaa jira. Nusoo kiyyaa artistoota Oromoo irratti quba qabuun baay'ee gaarii miti. Quba tokko namatti qabda lama ta'ee akkasitti garagaruu beeki jedha mammaaksi. Kanaaf Galaana Gaaromsaa biyya keessa jira. Yeroo dura Hacaaluun dhahame isatu ho'atti bira gahame. Galaana Gaaromsaa waan dhokse qaba. Hicciitii wayii waan dhokse qabama jedhanii dhugaa gaafa saniiti irratti baasanii haasa'aa jiran jechuudha miidiyaan marti. Tanaan dura Hacaaluun osoo hin duune dura gantuudha maalidha jedhanii holola isaan oofan turan san dubbadheen ture. Deebi'anii ammootiyyuu akka Hacaaluun du'us kan goosise ummatuma keenya jechuudha. Ummatuma keenya karaa mootummaatiinis haa du'u karaa maalittiinis haa du'u namni harka keessan qabu Hacaaluu Hundeessaa. Namni harka keessan qabu yookaan diinni biraa yookaan Tigree miti yookaan Amaaraa miti karaa mootummaatiinis yoo ta'u Oromoodha erga jedhee Oromooma jechuudha. Erga Oromoodha hin jedhee karaa garasiinuu haa du'u Oromoodha. Karaa kaminuu kan duraanis irratti dubbataa ture ummatuma Oromooti. Numa jechuudha bakka numatu dabarsee kenneef xalaata jechuudha Hacaaluu Hundeessaa. Tanaan dura irratti illee dhaadannaan haa jiraatu garuu kan dabarsee kenne numa ummatuma Oromooti. Garuu ammas deebi'anii iddoo Hacaaluutti wal qabsiisanii Galaana Gaaromsaa irratti duuluutti deemtan jechuudha. Galaana Gaaromsaa ofii rakkina akkamii keessa jira? Biyya keessa jira. Akkam jira? Dhugaa dhokse kana harkaa qaba. Baay'ee yoo akkanatti ilaaltan iyyuu namarraa beeksisa jechuudha. Baay'ee gaddi guddaa keessa jira. Baay'ee hiriyaa isaa dhabe yeroo kanaatti miti kan yeroo duriitti keessa waliin jiran Hacaaluu Hundeessaa waliin. Durii jechuudha. Gadi dama ol ta'a. Kanaaf namni kun dhuguma hiriyaa isaa dabarsee xalaataaf kenna. Mee itti yaada dura osoo hin dubbatin dura sekondii 5 osoo itti yaadanii baay'ee bareeda natti fakkaata. Akkuma Hacaaluu irratti fit jechaa turte san amma Galaana Gaaromsaa irratti fit jettanii xalaata harka hin buusinaa. Oromoon keenya artistiin Oromoo du'a gumaan taasis bahan jiru dhugaa isaatis argaa hin jirru wagguma tara jechuudha daadhii galaan kadhamne. Deebi'ee waggaa san keessatti Hacaaluu ija uummataa dhabne. Hacaaluu miti Itoophiyaa keessa namni likkiin isaa hin beekamnetu du'aa jira. Dhibbaa olitti kala. 500 akkas ka ta'u jechuudha. Kan mana hidhaa jiru gara 5,000ti. Nu Itoophiyaa keessa kan jiraannu jechuudha. Akka walii galatti Itoophiyaa keessa yookaan Oromiyaa keessa kan jiraannu sabaan wal qonnetii miti. Sabaan osoo kan wal qonnu ta'e ollaarraa ka'a abbaa haadharraa ka'a jechuudha. Nu san keessa iyyuu hin jiru hin seenne. Itoophiyaa keessatti qabeenyi namaa kan dhumatu yaa Rabbi dhugaa nu dubbisi. Qabeenyi namaa kan dhumatu kan fe'iyyuu haa ta'u, kan Oromoo haa ta'u, kan Tigree haa ta'u, kan Amaaraa haa ta'u. Fakkeenyaaf ollaa kiyyatti jechuudha. Ganda tokko keessatti abbaan qabeenya tokko Amaaraadha haa jennu. Baabura qaba, maal qaba, magaazina qaba. Isa Amaaraadha jenneetiniin du'a kanaan biti kanaan wal qabsiisnee dhayinee ibiddatti nayine. Nu hundi keenya qixa rakkana. Dhugaan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuu caala miti. Oromoon isin rakkata, Amaarri isin rakkata jidduu kanatti. Namni erga waliin jiraate Oromiyaa keessa erga waliin jiraate baabura sanitti Oromoon isin daakkata, Amaaraan isin daakkata. Kanaaf baaburri yoo kan gubatu ta'e hundi keenya qixa rakkanna jechuudha. Kan hundi keenya beekuu qabna. Kanaaf osoo tokko waa gochuun duratti itti yaadne hoo. Dhuguma Hacaaluutu akkamitti baasnadha. Wanni jedhamu sanirratti osoo ittiin talle wayyaa natti fakkaata yoo dubbatan baay'ee keessa achi nama oofsisa. Wanni dubbatan
keessa achi nama oofsisa waan ta'eef xiqqoo maaltu na aarse galaana gaarumsaatti quba qabdan kan osoo irraa dhaabdanii natti tola jechuudha. Galaana gaarumsaa waan garaasaa keessa gubu ni jira. Akkamitti jira? Gaafa zikirtii isaati irratti dubbatu jechuudha. Gaafa dungoo qabsiisuu irratti dubbatu kan na aarsu Haacaaluun osuma beekatu du'ee bar jedha. Akkanatti namarraa dubbate akkanatti illa namichi kun dhuguma. Galaanaan kun dhuguma osoo dhugaa isaati illee kan dhoksu ta'e osoo nama ajjeesu illee kan beeku ta'e soba lubbuu ofii dabarsee tan namaaf kennan soba. Lubbuun haga si keessa jirtutti garaa si nyaatti. Dhugaan isin hin jedhaan. Haacaaluu kiyyaa lubbuu kiyya dabarseen si kenna jechuun afaaniin malee dhuguma gochaanii miti. Lubbuun ta'e haga si keessa jirtutti garaa si nyaatti. Kanaaf namni kun maatii qabaa, lubbuu qabaa, dhuguma karaa mootummaanitu jechoonni kan jedhamuun ta'e yookaan lubbuu kee dhabdaa yookaan hidhaa galtaa osoo kan jedhamuun ta'e dubbii Haacaaluu kan dhoksu ta'e gaafa ifa baasu jira. Gaafa kan inni harkaa qabu osoo ta'e rabbi beeka. Osoo ta'e gaafa ifa baasu gaafa dhugaa baasu dhufaa galaana gaarumsaa irra goraan isin jechuu barbaade maal jedhee achirratti waan hadha dubbachuu wallaales jedhe. Waan hadha dubbachuu wallaales boru gochaan nan mul'isaa jedhe. Jecha tana nan fudhadhe jechuudha achi keessa. Dubbiin naasaa ture san keessa jecha tana nan fudhadhe. Waan hadha dubbachuu wallaale boru gochaan nan mul'isa jedhe. Kana jechuun isaa hundi keessaniifuu isin haa galu. Namni kun biyya keessa jira. Lubbuu qaba, maatii qaba, sodaachuu danda'a. Mootummaa yeroo ammaa kanaan isaan biti argaa jirtan nama kaan du'aa jira, kun qabeenyi isaa badaa jira, kun akka jiruun hidhamaa jira. Kanaaf namni kun lubbuu qabaa hin sodaata. Soba lubbuu kiyyan dabarsee isinii kenna. Nama tokkoof kenna. Nama tokko lubbuu kiyya dabarseen du'aa irraa oolcha jechuun lubbuun haga nama keessa jirtutti garaa nama nyaatti. Kanaaf osoo nu banne dura hololatti seentanii artistoota keenya xalaatatti nu jalaan kenninaan jechuun barbaade waan keessa kiyyatti kan natti dhagahame kanan isiniif qoodu lakkii dhugaa isumatu dabse hoo jettan itti qabamtanii duratti yaada. Gaafa dhugaan baatu nu dhufti. Dhugaa Haacaaluu namarraa miti kan nu eegnu. Waaqa tokkorraa eeggachaa jirra gammatti. Kunoo torbee sadaffaa keessa seennee jirra. Homaa hin agarree achumaan cicci jedhee jira. Garuu namarraa dhugaan eegnu. Ammaan booda namarraa dhugaan eeggannu nu Waaqayyo tokkorraa malee jechuudha. Kanaaf galaana gaarumsaa qubatti qabdan kana osoo irraa of qusattanii wayya natti fakkaate. Akkuma Haacaaluu san jechuudha. Lubbuu qabna inneetu jettee amantaa jedhe. Yeroo hunda kan na bubu beekateera Haacaaluun. Lubbuun koof lubbuun kee hin jira jettee yaadiini. Lakki hacimaa akkana jettan durii sodaanne amma sodaadhi naan jedhe. Akka baalageen itti hiixattu beekeera jechuudha. Waa tokko qofa waadaa gala. Haacaaluun akka namni du'utti hin duune ilmi namaa hin dhalataa hin du'a. Namuu hin du'a. Namni garuu kan jiraatu gaafa dhalate otoo hin taane gaafa seenaa hojjete. Bu'aa jiraachuu otoo hin taane dhiigas boonyaa Haacaaluun fennu waan ta'eef seenaa Haacaaluu akka hin dabne akka hin sharafamne seenaa Haacaaluu akka warqee bocametti mormatti kaawwannee kaayyoo inni du'eefif seenaa isaa dagaagsuudhaan gumaa isaa baasa. Waanan har'a dubbachuu wallaalellee boru gochuu nan beeka waan ta'eef bu'aa nafu gumaan Haacaaluu badee sin badu bu'aa sin hafnu na of kalcha.